Welcome back to our channel. Today we are going to discuss about focused antenatal care. So stay with us. Egaa akkuma jalqaba irratti isinitti himuuf yaale har'a kan nuti ilaallu waa'ee antenatal care yookiin waa'ee hordoffii ulfaa mata duree jedhudha jechuudha. Objektiiviin keenya gabaabumatti kan inni ta'u jalqaba irratti we will try to define about focused antenatal care fi antenatal care gidduu garaagarummaa jiru ni ilaalla jechuudha. Ittaanee list gooleef antenatal care yookiin focused antenatal care gooliinsaa yookiin immoo kaayyoonsaa maalidha kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Gara dhumaatti immoo analyze schedule of antenatal care yoomidha beellamni hordoffii ulfaa inni sirrii kan inni itti raawwatamuu qabu kan jedhu ni ilaalla. Dhumarratti immoo describe component of focused antenatal care in each visit yookiin immoo hordoffii ulfaa guyyaa masaan deddeemanii wantoota raawwatamuu qaban maal faadha akkasumas immoo ogeessa fayyaarraa wantoonni eegamuu qabuu fi dubartiin ulfaa immoo wantoota isheen fudhattee galuu qabdu hordoffii ulfaa sanarraa maalidha kan jedhudha jechuudha kan nuti barannu. So normal definition of focused antenatal care is a care given for all pregnant women by considering all pregnant women is at risk jechuudha. Duraan antenatal care dubartiin hundumtuu riskii irra jirti jedhee define godhu ture. Amma irratti focused antenatal care garuu dubartiin tokko pregnant taateennan hundumtuu considering at riskidha jechuudha. Yookiin riskii qabu jedhamanii bifa wal fakkaataa ta'uun vizitiin kennamaaf jechuudha. Duraan garuu riskii kan qabanii fi riskii kan hin qabne jedhamuudha ni hiikama ture jechuudha. Kanaafuu ANC is the care given to pregnant women with the aim of improving the maternal and the perinatal outcome. Umarratti haadha gaarii, mucaa gaarii akka ta'u yookiin immoo akka argannuuf jecha kunuunsa yookiin immoo hordoffii dubartoota ulfaa kamiifuu wal qixatti kennamuudha jechuudha. The major goal of prenatal care is to ensure the birth of the healthy baby with the minimal risk of the mother. Umarratti akkuma nama siniin jedhe haadha nagaa akkasumas immoo riskii yookiin immoo dhukkubootaa fi miidhama mucaa haadhatti dhufuuf ka'e garaagaraadhaan fakkeenyaaf dhiigii garmalee dhiiguu danda'a yookiin immoo dhukkuboota garaagaraa yeroo ulfaa kaan kana manage goone haadha nagaa mucaa nagaa dhumarratti kennuun goolii isaa hangafaadha jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Goolii isaa bakkoota gurguddaa afurittidha kan nuti qoonni ilaallu jechuudha. Goal of focused antenatal care to promote maternal and newborn health survival. Haadha nagaa mucaa nagaa gochuudha. Kaayyoon maali? Kaayyoon focused antenatal care kan mucaa nagaa fi haadha nagaa argannu immoo dhumarratti jechuunis dhuma ji'a 9-7 yookiin immoo during delivery yookiin mucaa erga deessee booddee haadha nagaa mucaa nagaa kan nuti argachuu dandeenyu immoo yoo maal goonedha? Wantoota afran kana seeraa yoonuun manage yookiin immoo treat goonedha jechuudha. Inni jalqaba early detection and treatment of problem and the complication jechuudha. Dursinee maal gochuudhaan detect gochuu. Fakkeenyaaf dubartiin tokko gaafa isheen dhuftu every maqaa ishee irraa kaasnee haga history isheen dur qabdutti maalla qorachuu jechuudha. History fudhachuu qabnaa jechuudha. Kanarra deessee beektaa, kanarra meeqa deessee beektaa, do you have any history of abortion, do you have any history of kana jennee gaafachuu qabna jechuudha. Kun maalidha? Risk identification yookiin immoo detect gochuudha jechuudha. Dursinee detect gochuu akkasumas immoo yoo arganne irratti maal gochuudha? Treat the problem. Problem isaan immoo treat gochuu akkasumas complication hin jira taana treat gochuudhaan maal gochuu dandeenya? Maternal newborn health ta'an umarratti maal gochuu argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa maal gochuudhaan prevention of complication and disease. Yoo dhukkubaan qabamteetti ta'e complication immoo akka hin dhufneef maal gochuu? Prevent gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma RH ISO immunized warri ta'an jiru. Kana jechuun maal jechuudha? RH negative taate daa'imni gadameessa keessa jiru garuu carraan RH positive ta'uu isaatii bal'aadha ta'e yookiin immoo abbaan warraa ishee RH isaa positive ta'e isheen immoo negative yoo taate riskiin guddaa jira jechuudha. Kanaafuu kana maal gochuu hin dandeenya jechuudha? Riskiin sun nuti hin dhufin prevent gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti kan jedhu toopikii biraa keessatti ilaalla waa'ee RH incompatibility. Inni kan biraan birth preparedness and complication readiness in the plan. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Mucaan kun utuu hin dhalatiin dura dursinee pilaanota jijjiiran haadha qopheessuu jechuudha. Fakkeenyaaf baadiyyaa fagoo jiru taanaan maaliin akka isheen deemuu dandeessu, tiraanspoortii jiran hubachiisuun qopheessuu, uffata mucaan yeroo dhalatutti uffata inni uffachuu qabu qopheessuu akka isheen qabdu, meentaalii illee qopheessuu akka isheen qabduu fi kan kana fakkaatan illee maal gochuudha? Gorsuudha jechuudha. Inni dhumaa immoo health promotion jechuudha. Health promotion barnoota fayyaa barsiisuudhaan jechuudha. Inni kun immoo timing of NCVT dha. Timing of NCVT ammarratti WHO 8 guideline dhaan kan inni hordofamaa jiru. Garuu biyyoota keenya keessatti hagasmara babal'atee hin jiru. Kanaafuu hordoffiin ulfaa VZT isaan dhufanii si'a 4
yoo baay'ate yookiin immoo yoommoo viizitiin biraa isaan barbaachisate deddeebiidhaan dhufuu danda'u jechuudha. Taayimiin gofeensi bakkoota gurguddaa afurittidha kan qoodnu first visit, second visit, third visit fi akkasumas immoo fourth visit jennee bakka gurguddaa afurittidha kan nuyi qoodnu. First visit jechuun maal jechuudha? By 12 weeks or when woman first think she is pregnant jechuudha. Haga torbee 12tti torbettiin ulfaa jalqabaa akka isheen argachuu qabdudha jechuudha. Asirratti kan nutti himaa jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartiin tokko yoomii taanaan ulfa akka taate shakkiteetti taanaan yoomidha kan isheen dhufuu qabdu torbee 12 gadi yookiin ji'a 3 gaditti hafe baay'ee recommended kan ta'udha jechuudha. Next fakkeenyaaf torbee 12tti dhuftee taanaan next immoo yookiin immoo vizitii ishee lammataa yookiin immoo hordoffii ishee lammataa immoo yoomidha kan nuyi beellamuu ni qabnu. Second vizitiin around 24 to 28 weeks jechuudha. Torbee 24 tti haga 28 gidduutti maal ta'uu qabdi? Dhufuu qabdi jechuudha. Yoom vizitii ishee lammataa jechuudha. Akkasumas immoo third vizitiin immoo around 32 weeks yookiin immoo torbee 32 irratti dhufte jechuudha. Sadaffaa akkasumas inni afuraffaa kan isheen dhufte around 36 weeks yookiin immoo torbee 36 irratti jechuudha. Kan isheen maal ta'uu qabdu gara keenya dhufuu qabdu. Kanaafuu kanaafuu viizitoota meeqa laalleerra jechuudha? 4 jechuudha. Vizitii jalqabaa haga torbee 12tti yoo dhufte baay'ee gaariidha. Vizitii lammaffaa torbee 24 haga 28 gidduutti yoo dhufte gaariidha. Inni sadaffaa torbee 32, inni afuraffaan torbee 36 yoo dhufte gaariidha. Kana jechuun garuu maal jechuudha? If complication occurs, follow up or referral is needed, woman wants to provider changes frequency based on finding jechuun history, examination, test or local policy jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartittiin miirri dhukkubaa isheetti dhagahamaa jira taanaan beellama ishee dirqama guyyicha eeguu hin qabdu jechuudha. Guyyaa barbaaddetti ogeessa fayyaa dhattee maal gochuu hin dandeessi? Dubbisuu ni dandeessi jechuudha. Kana qofa osoo hin taane ogeessi fayyaa isaarraa torbee fakkeenyaaf sardi viizitii yookiin viizitii sadaffaa ishee torbee 32 irratti cheek godhee ni ka'ee yeroo gara manaatti ishee geggeessuuf jedhu wanta shakku qaba taanaan yookiin immoo dhummichi deddeebiidhaan akka ishee yaalamtu torbee yookiin immoo altiraasaawundi ishee barbaachisaa next week taana dirqama torbee 32 irratti dhufte taanaan 36 eeguu hin qabdu jechuudha. Ogeessi fayyaa barbaadennaan dursee waamuu qaba yoo wanta shakku jiraate jechuudha. Maal irratti hundaa'e? History fi physical examination irraa wanta hubatee yoo qabate. Akkasumas fakkeenyaaf erga galtee booddee hordoffii ulfaa ishee booddee guyyaa 2-3 booddee sochii mucaa isheetti hir'ateera taana yookiin immoo bishaan wayii karaa qaama isaanii bishaan bubboon gannamuu barbaada taana dhiiga arguu barbaada taana lafti itti maruu barbaada taana kompleenii kam qabdi taana gaaffii kam qabdi taana ayiranii xumurteetti taana yeroo isheetuun eegi yeroo barbaaddetti maal ta'uu hin dandeessi dhufuu ni dandeessi jechuudha. Inni kan biraan content of ANC visit. Content of ANC visit jechuun bu'uuraalee antenatal care irratti hundoofne nuuni hojjennu jechuudha. Wantoota garaagaraa sadiitu jira. Inni jalqabaan risk assessment jedhama. Inni lammataa health promotion jedhama. Akkasumas inni sadaffaa care provision jedhama. Warreen kun sadan baay'ee murteessoodha. Inni jalqabaa risk assessment jedhama. Risk assessment jechuun maal jechuudha? Dubartii sanarra riiskii barbaadu jechuudha. Riiskii kan barbaadnu akkamittidha? By finding through history and physical examination jechuudha. History fi physical examination irratti hundaa'u. Fakkeenya history maqaa ishee akkasumas immoo record number, medical record number, address ishee, bilbila ishee erga guunnee booddee gaaffiiwwan murtaa'e gaafannutu jira jechuudha. Kun maalidha? Risk assessment yookiin dubartittiirra riiskii barbaadu jechuudha. Fakkeenya gaaffiin jalqaba maal jedha? Previous still birth or neonatal loss jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana dura mucaa baastee qabdaa yookiin immoo mucaa dhabdee qabdaa kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu asirratti maal jedha? No, yes jedha. Eeyyee jetti taanaan yes irratti tick gootu. No taanaan no irratti tick gootu jechuudha. Achi gaaffii lammataas ni gaafattu maal jedha? History of 3 or more consecutive spontaneous abortion jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Sadii fi isaa malee abortion akkasumaan dhufee beekaa asirratti gaaffiin jedhu hin gaafattu jechuudha. Isa booddee lakki eeyyee itti taanaan riiskii qabdi jechuudha. Lakkiidha taanaan garuu riiskii hin qabdi jechuudha asirratti. Inni kan biraa birth weight of last baby less than 2.5 kg. Kana jechuun maal jechuudha? Kiiloo mucaa 2.5 gadi ta'e kana dura deessee beektaa yookiin immoo mucaa kiiloon isaa 4.5 ol ta'e kana dura deessee beektaa kan jedhu gaaffii jechuudha. Inni kan biraa immoo last pregnancy, hospital admission or hypertension, preeclampsia kana dura preeclampsiaadhaan kan ka'e hospitaala ciistee beektaa gaaffii jedhu warreen akkasii maalidha jechuudha? Risk assessment jechuudha. Yookiin immoo dubartii sanarra riiskii barbaadudha jechuudha. Maaliifidha riiskii kan barbaannu? Maaliifidha? Dhumarratti haadha nagaa mucaa nagaa argachuudhaaf yookiin immoo goolii antenatal care achiif gochuudhaafidha jechuudha. Akkasitiin gaaffii baay'ee jira isa gaafanna jechuudha.
do you have any history of DM, history of hypertension, gaaffiiwwan baay'ee jiru jechuudha. Kanaafuu kun maalidha? Risk assessment. Tolu inni kan biraa risk identification akkamitti immoo baasnaa karaa history irra dabarree physical examination. Fakkeenyaaf anemia ta'uu dandeessi. Anemia qabaachuu ishee maaliin barra? Physical examination fi testiidhaan jechuudha. Maal test goona? Dhiiga. Sabooddee maal ilaaluu dandeenya? Hematocrit yookiin hemoglobin ilaallee kaane anemikiidha, anemikii miti jennee mild, moderate, severe jennee maal gochuu dandeenya? Classify gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa preeclampsia or eclampsia qabdii kan jedhusi ilaaluu dandeenya. Isammoo akkamitti? Measurement of blood pressure. Measurement of blood pressure sabooddee dhiibbaan dhiigaa ishee ol keeraa waliin kaane akkasumas immoo fincaan ishee keessa presence of protein hin jiru kan jedhuuni decide gochuu dandeenya. Inni kan biraa HIV ilaaluu ni qabna, voluntaryidha ilaaluu ni qabna. Inni kan biraa sexual transmitted infection warreen akka gonorrhea, syphilis jedhaman kan sirriitti ilaaluu qabna. Kan biraa malaariyaa, keessumaa malaariyaa sirriitti ilaaluu qabna. Maaliifidha? Yeroo kanatti malaariyaan baay'ee dhagatiif. So malaariyaa akkamittidha kan nuni ilaaluu ni dandeenyu? Tokkoffaa history and physical examination jechuudha. History irratti maal irratti hundaa'udha? Naannoo isheen jiraattu, kan irratti qabateera, kan jiru akkasumas immoo feveriin jira. Sign and symptoms malaariyaa garaagaraa gaafachuudhaan physical examination hojjechuudhaan barbaachisaa ta'an immoo test gochuudhaan BF ilaaluudhaan illee maal gochuu dandeenya? Restii barbaadu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa calculation of gestational age and expected date of delivery dha. Isa kana qofaatti akka topikiitiin isin barsiisa akkamittiin gestational age calculate goona, akkamittiin immoo expected date of delivery calculate goona kan jedhu qofaatti baranna. Inni kan biraa maalidha? Physical examination jechuudha. Physical examination gaafa hojjennu as biratti kan isin hubachuu qabdan fakkeenyaaf medical surgical yookiin fundamental of nursing keessatti inspection, palpation, percussion akkasumas auscultation jennee baranneerra jechuudha. As biratti garuu inspection, palpation akkasumas immoo taallee maalidha? Auscultation. Inspection, palpation, auscultation dha malee percussion hin jiru jechuudha. Kanaafuu kan akkasitti hubadha. So let's start from the inspection one. Maalidha kan nuti ilaallu? Focusly short goone gaafa ilaallu garaa ishee irratti focus goone kan ilaallu. Kanaafuu four warreedhaman jiru jechuudha inspection irratti. Tokkoffaan shape garaa ishee ilaaluu qabna. Size ilaaluu qabna, skin change ilaaluu qabna, scar ilaaluu qabna. Warreen kun SSSC 4S warreedhaman jechuudha. Fakkeenyaaf size of uterus maal ilaallaa yoo inni tokkoffaa is assessed roughly by eye. Ija keenyaan maal gochuudhaan ilaaluudhaaf. Fakkeenyaaf amma garaan ishee garmalee guddaadha taanaan wanta indikeet nu godhu qaba. Garmalee xiqqaateedha taanaan IGR ta'uu danda'a yookiin mucaan gadameessa keessatti guddachaa hin jiru du'eeras ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu yommuu garmalee guddaadha ta'e polyhydramnios yookiin immoo garmalee baay'achuu bishaan bobboos ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu sirriitti garaa ishee ilaaluu qabna. Kan biraa shape. Maaliif shape maal indikeet nu godha? Abnormal presentation yookiin akkaataan ciisichaa mucaa sirrii miti ta'uu danda'a. Kanaafuu shape sirriitti ilaaluu qabna. Inni kan biraan skin change. Skin change jechuun garaa ishee irratti gaafa ilaallu wantoota argaman jechuudha. Normal physiological change during pregnancy dhaan kan ka'e dubartii ulfaa garaa ishee irratti wanta argamu keessaa inni tokko maalidha? Linea nigra inde stray gravidarum sararri jedhaman jiru. A single dark lines starts from the umbilicus to symphysis profuse jechuudha. Isheen kun maalla linea nigra kan jedhaman argachuu dandeenya jechuudha. Isaan alatti garuu skaarii fakkeenyaaf previous CSC garaan ishee waan akka citee yookiin immoo operation taatee beekti kana dura kana you have to ask for jechuudha. Maal taateetu operation taatee turte eeyyee yoo jette maal argannee jechuudha? Riskii argannee jechuudha. Kanarra operation dhaan deessee turte jechuudha. Zan maaliftidha kan nuti dabarru? Palpation jechuudha. Palpation gaafa goonu immoo maalidha? Lipomaneuver seerota jedhaman fayyadamnu jira jechuudha. Kana demonstrationitti isinitti agarsiisa. Kutaa demonstrationii keessatti bifuma viidiyoodhaan waraabee isinitti agarsiisa. Kanaafuu isaan immoo maalidha? First, second, third and fourth lipomaneuver jedhamuudhaan kan isaan beekan. First lipomaneuver jechuun fundal palpation jechuudha. Fundal jechuun irra qooma jala jechuudha yookiin upper part of uterus jechuudha. Kanaafuu naannoo kana palpate gochuu. Inni lammaffaa immoo lateral jechuudha. Lateral jechuun gara cinaacha bukkeetti palpate gochuu. Inni sadaffaa immoo pelvic palpation dha. Gara godaatti maal gochuu? Pelvic. Gara godaatti maal gochuu? Palpate gochuudha. Inni kan biraan immoo Paulic grip jedhama jechuudha. Paulic grip jechuun immoo morma qabuuf yaaluudha jechuudha. Inni kun palpation kutaa demonstration keessatti isinitti agarsiisa. Inni kan biraan auscultation dha jechuudha. Auscultation jechuun maal jechuudha? Fetal heartbeats double sound like all hearts. Akkuma laphee keenya sagalee dabbi jedhu qabaa jechuudha. Kanaafuu but it is more rapid than the adult one. Kana jechuun maal jechuudha? Kan keenya caalaa kan isaanii garuu maalidha? Fast jechuudha. Dabbi jedha jechuudha daddafi. Kanaafuu it can be heard first at 60 up to 80 weeks in multipara and 80 up to 20 weeks in
gravida jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Torbee 16 haga 18 gidduutti nama lamaaf isaa ol deebee kurratti mucaan maal ta'uu danda'a? Dhaannanoonni isaa dafee dhaga'amuu danda'a jechuudha. Nama deemee irratti garuu torbee 18 haga 20 gidduutti maal ta'uu danda'a? Dhaga'amuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa maal? Normal range for fetal heartbeat maal? Dhaannanoonni mucaan sirrii meeqa haga meeqadha? 160 gidduudha jechuudha. 160 gidduutti normaalidha. Isaa gadi taanaan biraadiidha. Isaa ol taanaan taakii jennee decide gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa it is heard to be most clearly over fetal back. Dugda mucaa irratti irra jireessaan maalla dhaannanoonni mucaan ni dhaga'ama jechuudha. Sababni isaa maaliifidha? Tokko akkaataa ciisicha mucaan kan kee mucaa yeroo ciisutti harka isaa godhee gatii jiruu fi more kan inni nutti dhaga'amu dugda mucaa irradha jechuudha. Garaa haadhaarra keenya gara dugda mucaa irratti more baay'ee dhaga'ama. Maaliin dhaggeeffannaa? Skinard fetal stethoscope yookiin immoo stethoscope kan jedhamu fayyadamnee maal gochuu dandeenya? Dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Eessarra dhaggeeffannaa? Handhuura moo handhuuraa gadi moo handhuuraa ol dhaggeeffannaa? If the presentation is cephalic, the fetal heartbeat here below the umbilicus. Kana jechuun maal jechuudha? Mucaan ciisichi isaa sirriidha taanaan kan inni dhaga'amu eessa biradha? Handhuuraa gadiidha jechuudha. Dhaannaa mucaa kan nuun dhaggeeffachuu dandeenya yookiin immoo stethoscope sana fuunee garaa haadhaa handhuura ishee gadiidha jechuudha kan nuun barbaannee dhaggeeffatu. But if the presentation is breech, mucaan garuu teessumaan taa'ee jira taanaan yookiin immoo akkaataan ciisicha isaa sirrii miti taanaan garuu kan inni dhaga'amuu danda'u it will be best heard at above the level of umbilicus yookiin handhuuraarra yookiin handhuuraa olitti dhaga'ama jechuudha irraa jireessa. Inni kan biraan wanti nurraa eegamu yeroo hordoffiif dhufan yoomiyyuu taanaan lab investigationii dagachuu hin qabnu jechuudha. Lab investigationii baseline warri jedhaman jiru. Isaan keessaa inni hangafaa eefaadha. Hemato Trichi, blood group, RH, VDRL maaf fayyadamna? Yes, syphilis. Syphilisida. Akkasumas immoo urine analysis, stool warreen akkasii baay'eetu jiru jechuudha. Kanaafuu HIV dabalatee, blood pressure ishee dabalatee. Kanaafuu investigationonni kun yeroo hundaa dirqama maal ta'uu fi qabachuudha raawwatamuu fi qabachuudha. Garuu immoo seeraan kan isin hubachuu qabdan yoomiyyuu taanaan investigationon hundi isaanii kan barbaachisan yoomidha? First visit jechuudha. Second visit investigationon hundi isaanii waliin hin darban. Maal ta'aa deema? Hirrachaadha kan deemu. Fakkeenyaaf HIV test takkaa goone irraan taanaan visit hundumaa irratti HIV test hin barbaachisu jechuudha. Blood pressure garuu dirqama visit hundumaa irratti maal gochuu qabna? Ilaaluu ni qabna. Sababni isaas yeroo ulfaa dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun ni jiraata gatii ta'eef jechuudha. Inni kan biraan health promotion ammammaatti risk assessment yookiin immoo risk identification keessa ture amma immoo health promotion and education keessa jirra jechuudha. Health promotion yookiin health education jechuun immoo maal jechuudha? Giving advice about her health jechuudha yookiin immoo waa'ee fayyaa ishee barumsa kennuu jechuudha. Keessaan hangafaa maalidha? Yoomi tokkoffaa irratti kan isin dagachuu hin qabne at each visit kamirratti iyyuu taanaan maal gochuu qabna? Sirriitti gorsuu danda'uu ni qabna jechuudha. Inni ittaanu maalla? Balance diet gorsuu. Nyaata madaalawaa nyaadhu. Avoid alcohol. Alcohol maal godhu? Easy. Drugs lafaa taatee maal hin ta'in hin fudhatiin ajaja ogeessota fayyaan kanafi. Inni kan biraa smoking. Hin xuuxxi taanaan easy. Inni kan biraa restii fi activity sosochii gochuu fi boqonnaa gahaa maal gochuu fudhachuu qabdaa jennee gorsuu ni qabna jechuudha. Inni kan biraa minor complaints of pregnancy warra jedhaman jiru jechuudha. Ol jechuu akka danda'uun immoo we have to inform here jechuudha. Ganama xiqqoo olsi jechuu danda'a kan jedhu maayinaroota warra ta'an gorsuu ni qabna. Personal hygiene sirriitti maal godhu eeggadhu jechuu ni qabna jechuudha. Eeggadhu jechuun maal jechuudha? Qulqullummaa naannoo isaa ta'u dhuunfaa kee eeggadhu jechuu ni qabna. Kan biraa planned place of delivery mucaan eessatti akka inni dhalatu transportation isaa maalsa sirriitti irratti qophaa'ee jennee gorsuu ni danda'uu ni qabna. Akkasumas immoo care for newborn breastfeed akkasumas immoo spacing waa'ee akkamitti akka harmoosisuu dandeessu illee more postnatal yookiin immoo postpartamidha kan gorsinu garuu immoo asirrattis barumsi kennamuufi ni danda'a jechuudha. Inni kan biraa care provisionidha jechuudha. Care provision immoo jechuun isa kamidha? Isa dhuma. Inni kun immoo maalidha jechuudha? EST jechuudha yookiin immoo dubartoota sanaaf wanta nuun supply gochuu qabnu jechuudha. Amma ammaatti maal laallee risk identification health promotion ilaalleera. Amma inni sadaffaaf inni immoo maalidha? Care provision yookiin immoo wantoota nuun kenninuufidha jechuudha. Inni jalqabaa tetanus toxoididha kan laannuuf yookiin immoo dhibee tetanusii kana sheefii mucaa ishee irraa ittisuu danda'u talaalli kennuufii qabna jechuudha. Inni taanu iron folate kennuufii qabna jechuudha. Iron dirqama kennuufii qabna jechuudha. Akkasumas immoo PMTCH yookiin immoo prevention mother to child HIV yoo qabdite
kennuufii qabna qoricha jechuudha. Inni kan bira country region specific intervention immoo jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo keenyatti maaltu baay'atee jira? Busa. Mitiire kanaafuu agoobarii kana maal gochuufii qabna? Kennuufii danda'uuni qabna jechuudha. Inni kan biraan pre-symptomatic treatment fakkeenyaaf uukoon raammuufaafis kennamuu danda'a jechuudha. Warreen akka mebendaazolii ta'uu danda'a jechuudha. Garuu mebendaazoliin first trimester irratti maal hin kenninu teratogenic effect gatu qabu. Kanaafuu anytime after the first trimester jechuudha. Yookiin immoo torbee 12ffaa booddee kan nuun kennuufii dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isinitti hime intermittent prevention treatment yookiin immoo use insecticide treated nets agoobarii faction fayyadamtu immoo kennuufii dandeenya jechuudha. Iron hammam laannaa fi tokkoffaa irratti iron to all pregnant postpartum and post abortion women erga isheen deessee booddees yookiin immoo tuun dangerous abortionii taanaan abortionii erga gootee booddee ironiin nama kamiifiyyuu maal recommended ta'a jechuudha. Sababni isaas dhiigabee bakka bu'aa gatiitiif. Kanaafuu routinely 60 mg element of iron in 400 folic acid once daily in pregnancy and until 3 months after delivery or abortion. Erga deessee yookiin immoo abortion erga gootee booddee ayiranii at least guyyaatti tokko akkasumas folic acid dirqama maal godhamuufi qaba kennamuufi danda'uuti qabna jechuudha. Ayiraniin akka dhiigaatti yeroo fayyadu folic acid immoo vitaminii jechuudha. Keessumaa immoo mucaarraa dhukkuboota garaagaraa irraa ittisuu danda'a jechuudha. Majorly kan inni ittisu folic acid fudhachuun ishee maalidha? Neural tube defect yookiin immoo dugdi mucaa banaa ta'e dhalachuu irraa ittisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immunization jechuudha. Isaan silasniin jedhe tetanus toxoid yookiin immoo TT fudhachuu qabda jechuudha. Isheefis mucaafis. Kanaafuu kan immoo yoom kan isheen fudhattu tokkoffaa irratti protect against tetanus and neonatal tetanus. 5 doses are required and a booster dose every 10 years. Waggaa 10 boosteriin laatamaaf garuu immoo bara jireenya ishee guutuu sirriitti fudhatteennan irraa ittisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu doozii isaa ga'u duwwaa tuqaa 5 ml IM in outer upper arm jechuudha. Outer upper arm ishee irra jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 ml kan kennamuuf jechuudha. Si'a 5. Kanaafuu akkamitti akka kennamu seeraan caqasa. PT1 yookiin immoo tetanus toxoid inni jalqabaa kan isheen fudhachuu qabdu jalqaba akka isheen bubukkee dhuftee yookiin immoo vizitii jalqabaa irratti jechuudha. Duration of protection hagamarraa ittisa 0 jechuudha. Kun 0 protection isaa inni jalqaba kenninuuf jechuudha. Lammata si'a 5 laannaa jechuudha. Lammata irratti inni kenninu garuu yoomidha TT tun 4 weeks after TT1 isa jalqaba laanneerraa torbee meeqaffaa irratti afuraffaa irratti kan jechuun har'a laanneef taanaan beellamni ishee ji'arraa yookiin torbee afran har'aadha jechuudha. Maal laannaaf TT2 laannaaf jechuudha. Zan inni immoo amma fayyada duration of protection isa 3 years yookiin immoo waggaa 3 irraa ittisuu danda'a jechuudha. Achi TT3 immoo kan isaan fudhatan yoomidha 6 months after TT2. TT2 erga fudhattee booddee ji'a meeqaffaa irratti ji'a 6ffaa irratti TT meeqaffaa sadaffaa dhuftee fudhachuu qabdi jechuudha. Inni immoo waggaa 5 fi oliif maal gochuu danda'a? Irraa ittisuu danda'a jechuudha. TT4 immoo yoomidha kan isheen fudhattu 1 year after TT3. As biratti namoonni baay'een akka walii isin hin dhufu. Deesseetti yoo deebitee dhuftee warrettan eegeen TT'dhaaf dirqama deebitee dhufuu qabdi. Dubartoonni baay'een maal hin dhufanii garuu isin sirriitti maal gochuu qabdu gorsuu ni qabdu. Yoo fixxe malee sirriitti. Ituun fixinaaf teetti taanaan garuu maal ta'a? Ulfa lammata irratti yeroo hordoffii ulfaa gaafa histirii fudhatanii TT fudhattee beektaa gaafa jedhan fudhadheera garuu hin xumurre gaafettu akka haaraatti maal ta'a? Ni jalqaba jechuudha. Kanaafuu beellama isheetuun dabarsii seeraan dhuftee fudhattee fixuu qabdi jechuudha. Waggaa 2 olidha kan barbaachisu fixuudhaaf. Kanaafuu TT afuraffaa waggaa tokko TT 3 edda fudhattee booddeedha kan isheen dhufte jechuudha. TT inni dhumaa immoo waggaa tokko isa meeqaffaa booddee isa afuraffaa booddee fudhatte jechuudha. Inni gaammamiif fayyada for 30 years or throughout her reproductive years jechuudha. Yookiin immoo bara jireenya ishee guutuyyuu isheerraa ittisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu 5 fudhatti jechuudha TT. Kana sirriitti soft copy isaa isin ilaalla ni ilaala. Kanaan alatti inni kan biraa antenatal advising jiru akkuma jalqaba irratti isin jedhe nyaatadha. Nyaata gaggaarii akka isheen nyaachuu qabdu madaalawaa nyaachuu akka isheen qabdu gorsuu ni danda'u qabdu. Rest and sleep boqonnaa gahaa akka isheen fudhachuu qabdu gorsuu ni qabdu. Baazing shaaworii akka isheen fudhattu gochuu ni qabdu jechuudha. Garuu bishaan keessa baay'inaan hin turin jechuunis qabdu. Inni kan biraa clothing shoes belt fotoota isheen uffattu caammaa isheen uffattu caammaa hiilii fa'a recommending gootan jechuudha. Maaliif irraa kokkoftee maal ta'uu dandeessi? Cabuu dandeessi jechuudha. Inni kan biraan dental care ilkaan ishee sirriitti maal gochuu rigachuu akka isheen qabdu. Inni kan biraa care of breast isheedhaaf sirriitti eeggannoo akka isheen gochuu qabdu. Inni kan biraan coitus jechuudha. Coitus jechuun sexual intercourse during pregnancy jechuudha yookiin wal quunnamtii saalaa yeroo. So inni maal ta'uu qaba? Nawwama moo
no feerii jechuudha. Garuu ji'oota lamaan jalqabaa yookiin ji'oota sadan jalqabaa fi ogeessa fayyaadhaan dhawwameera taanaan bleedingiin jira taanaan yookiin immoo wanti contraindication argamu jira taanaan dhiisu. Isaan alatti garuu wanti hunduu nagaadha taanaan homaa rakkoo tokko jiru hin qabu jechuudha. Inni kan biraa alkool endee diragsii jechuudha. Qorichaa fi alkoolii garaagaraa maaliin godhin callistee hin fayyadamini jettanii gorsuu ni qabdu. Inni kan biraa immunizationii jechuudha. Mucaa isheedhaa fi waa'ee immunizationii sirriitti maal gochuu qabna gorsuu danda'uuni qabna jechuudha. Akkasumas immoo tiitii isheen fudhachaa jirtu seenaan akka isheen fudhachuu qabdu gorsuu qabna jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Danger sign during pregnancy jechuudha. Danger sign during pregnancy maal gochuu qabna? Sirriitti ishee gorsuu qabna jechuudha. Danger sign during pregnancy warreen eenyu faadha? Warra kanadha jechuudha. Tokkoffaa vaginal bleeding jira taanaan deebiitii maal godhi? Gara keenya kottu. Inni kan biraa difficult breathing hafuura fudhachuuf rakkisaa taanaan kottu. Fever, severe abdominal pain, severe headache and blurring of vision, convulsion or loss of consciousness, loss of fetal movement, convulsion, premature onset of contraction yookiin miixuu yeroo malee akka jalqabu ta'uu barbaada taanaan akkasumas immoo severe or unusual abdominal pain jira taanaan kan biraan chills or fevering warra saa ta'u ho'inni jira taanaan deebii gara keenya maal kottu jettanii gorsuu danda'uuni qabdu jechuudha. Kilaasiin keenya guyyaa irraa gabaabamatti kana fakkaata. Yaada qabdan koomeenti gochuu hin dagatinaa. Thank you so much.